Maashaallah tabaarakallaa meeshaa ramadaanaatii fi akkasumas meeshaa mana keessaa tokko eegaa maatii ofiitii fi obboleettii ofii sarpiraayis gootee jirti jechuudha. Hordoftuun xiyya takka mee haga dhumaatti na waliin ilaalaa viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Meeshaa haarawaa illee of keessaa qabaa xiqqaatus hundaafuu na waliin turaa. Kunoo saarbisii qabaa, wanti kun joogii fi burcuqqoo 6 akkasumas saarbisii maashaallah baay'ee bareeda. Yeroo jalqabaatiif biteellee akkuma suurarraa kana jechuudha. Bifa silvarii fi bifa irsaas kala illee ni qaba. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa dalagaa fi maal fakkaata isiniin jecha na bira bareeda alhamdulillah isiniin jedha isin biras bareeda akka ta'e hawwiin kiyya hordoftoota kiyya. Eegaa meeshaa kana akkanatti isinitti agarsiiseen booda kallattii maan gara gatiitti isin dabarsa. Meeshaa mana keessaa gatiin isaa dabalutti jira. Keessattuu torbee kana keessa hedduutu akka dabale jechuudha. Akkasumas meeshaa ramadaana illee gatiin dabalee jira. Hundaafuu hordoftoota kiyya akkuma yerootti wanta dabalellee wanta hir'atellee isinitti hima jechuudha. Gizee meeshaa isinii bitu as biraa roottoo guddaa qabdi. Roottoo kana barbaadeeti meeshaan xiqqoollee ta'u isa guddaanaan jettee kunoo 420 leetira isa. Roottoo gizee bitan tokkoffaa isaa kun kabiyyee keessaati. Kabiyyee keessaa ta'e tokkoffaaf lammaffaa qaba. Kuni tokkoffaadha. Akkasumas kabiyya alaatiif kabiyyee keessa gatiin tokko miti. Kabiyya alaa sunni rakkoon isaa gurguddaan hin jiru jechuudha. Kana kabiyya keessaa yoo ta'e immoo gabarii isaa kanaan addaan beektanii kabiyya keessa ta'e immoo diqqaan ka gabarii hin qabnetu jira. Akka isin jaa hordoftoota kiyya leetira 420 gatiin isaa inni kunuyyuu dabaleera. Roottoon kun qarshii 3,100 bite yeroo ammaa kanatti jechuudha. Itti aansee teemirri jira. Namni baay'een baay'ee gatii isaa ittiin sirri dhageeffadhame. Teemirri kun 2,500 galee jira. Meeshaan kun har'a guyyaarraa kana ganama bitamee gatii dabalee jira jechuudha. Torbee kana keessa dabaleera meeshaan kamuu hatta zayitii buna wanni hundu dabalee jira. Rabbi keeriyaa godhu isiniin jedha. Ani gara meeshaa ramadaana kanarratti akkasuma ramadaanni yoo karaa duraanuu hima waddada. Meeshaan mana keessaa maal akka ta'eetiin daddabale hin beeku. Ixaanni kunoo kiiloon tokko qarshii 650. Itti aansee zayitiidha. Zayitiin 1,100 galee jira. Dhugaa dubbachuuf yeroo meeqa tanaan dura 950 bitaa ture as dhiyeenya kana akkana ta'e kuni qarshii 1,100 Umar 1,200 galee jira jechuudha. Akkasiin jaa hordoftii kee bunni asitti jira. Bunni maashaallah buna anbitu yeroo kamuu ni beektanii waa takka keessaan darbitan jechuudha. Maashaallah kunu akkuma mana kiyyaatti bita buna gizee bitu buna irratti yeroo baay'ee gaafii akkasiin hin taane bunni kiiloon tokko ka qarshii 350 illee jira. Ka 300 illee jira. Ka guuraa qofaa ka 250 illee jira jechuudha. Kiiloon isaa garuu akkanaa miti. Guuraa isaatii fi bunnillee waluma qixa jechuudha. Egaa bituun hin oolle immoo waan bareeda tokko bittanii egaa maatii keessaniif haadha keessaniif obboleeyyan keessaniifis ta'u kan nama kamiif ta'e egaa bituun hin oolle waan bareedaa bitaa isiniin jedhan sanitti amana. Akkasii kiiloon qarshii 500 bitaa jiran hundaafuu hagammaa bitaa jiru. Saaniin giloobaalii hedduu dabalee jira. Hedduu jechuudha. Maal akka inni ta'e hin beekani baay'ee dabalee meeqa galee hojjettan kana nama isitti bite kana malamaati tokko haadha hiyyaaf tokko obboleettii hiyyaaf jetteerti. Hundaaf saaniin giloobaaliin qarshii 5,200 bitee namatti. Itti aansuun kun onni kuukisii kana jechuudha. Kana kuukisii lixii kaasoo ramadaana keessa zayitiin xabbasan san isaan ka godhamu kun qarshii 200 ishigii lamatti bitee fi jira. Itti aansee fal'aanaan tun biratti baratamtee jirti. Maashaallah hedduu akka bareeddi jechuudha. Hordoftoota gizee wanni keessa keettanii biffee keessaa hedduu bareeddi. Anka duraa osoo qabu natti bareeddee jenna bitadheera. Maashaallah baay'ee takka namatti tolti. Albeejaa qabdi. Maankaa gugurdaa 6 maankaa sukkaaraa shuukaa hundaayyuu jaajaa qabdi jechuudha. Qarshii 2,500 galtee jirti isilleen. Itti aansee mootu kunoo sahaanii onni kana sahaanii feermuuzii kan jettan kana kanatti naa bitinaan jette suuraa waan natti ergiteef jecha isa kana biteef jira 3,300 jechuudha. Itti aansee mootu isuma cinaatti jechuudha feermuuziin jira. So feermuuzii biraan ga'e jechuudha. Fal'aana tana namni bitattan bitadhaa booda hin argamu. Badutti jira akkasumas ni dabala jechuudha. Isiin hedduu takka bareeddi ka duriitirra fal'aana gizee bitattan garuu ka akka mukaa fakkaatu tokko qarshii 800 illee jira jechuudha. Yeroon booda ni zaaga. Itti aansee immoo feermuuzii bareeda ta'ee fi hedduu takka namatti tolu kun akkuma argaa jirtan kanaaf saanii feermuuzii lama naan jette tokko ka feermuuzii dhiyaatu halluun isaa naan jette isa cinatti kaabite kana shiroo kalarii ofirraa qabu kana caafin isaa feermuuzii banee isinitti agarsiisa leetira 2 garaan isaa keessi kun akka nama fakkaata isin jira hordoftoota kiyya aditti naan jette leetira 2 ta'uun isaa mootu bareedadha jechuudha guddallee bakka namatti tola halluun isaa halluu kanumaan qaba.
Kanaafi daalacha shokolaayootiin qaba. Kunis adii akkasii nama jibbisiisuu miti baay'ee bareeda jechuudha. Saanii feermuuzii wajjin maachinaa godhinaa jettee jirti kunoo maashaallah saanii feermuuzii tuni laastikii jechuun akkuma akkana argitan kana jirti laastikiidha qaamni isii kunoo akkanuma jirti jechuudha. Firee afuri waan akka saanii takkaallee biraan ni kaayanii saanii firee afuri tuni saanii miti maqamaaf malee jechuudha diriqqoo biraan jirtu tana kunoo tana jechuudha isinitti agarsiisa. Isii afur qaba ijoolleetti qican malee viidiyoo irratti guddaa isiniif fakkaatu danda'a garuu diriqqoo wayiiti jechuudha. Waan sukkaaratti qicatan wayii yoo taate malee garuu mootu akka faashiniitti hojii dhuftee kunoo kana fakkaatti firee afuri saaniin immootu firee sadii miti saanii feermuuzii kuni kan sibiilaa sun firee sadii kun immootu firee afuri saanii diqqishuu sanallee firee afur of bira qaba qarshii 4,000 bitama jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa baay'ee namatti tola garuu akkanatti itti aansee immoo saanii hedduutu akka jaaladheetiin hin bite darzana lamatti naan jette saanii zirgii naan jette isiin kana san naan hin jenne garuu hedduutu akka furdaadha gizi baay'een argamu wanti biyya keenyaa kun bareeda yoo ta'e deebi'anii hin fidan maaliif akka ta'e hin beekuani yoo fidan immoo maal fidan kooppii godhanii fidan haphisanii fidan jechuudha. Saaniin tun hedduutu akka furdoodha halluun isillee namatti tolti bal'ullee qarshii 2,000 darzanii tokko jechuudha. Itti aansuun immoo kun saanii shoorbaa qarshii 500 saanii shoorbaa biteefii jira. Asitti immoo akkana seetti godhinaan jette saanii shoorbaa firee 6 kun hedduu furdata saanii itti dhugan kuni firee 6 birrii 600 jechuudha 100 50 mallee jira garuu baay'ee haphii fi kan yeroon booda dhoowuudha jechuudha. Saanii tana mootu kun roga arfee tana tajalaa isiin maachii godhe firee 6 qarshii 1,000 biteefii jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa asitti immoo sahaanii kuukisii itti dhiyeeffatan kan laastikii ta'e gatii isaa madaalawaadha jechuudha. Akka fakkeenyaaf rakabooti Dubaayii kan qabu san ta'ee jechuudha kan laastikiiti. Itti aansee mootu kunoo saarbisii tanallee akka rakabootitti nama tajaajilti luka qabdi sinii rakaatuuf nama taate akkuma rakabootitti qarshii 700 firee lamatti bitee fi kuukisii kanallee 650 bitee fi jira. Kunoo as biratti mootu wanni haarofni kunoo isa kanallee haarawa jechuudhaan bitee hin beeku. Meeshaa irraa babbareeda maashaallah hunduu bareeduma. Haa ta'uti amma kana isitu natti ergate screenshot goote kun akkana jira jookiiwwan kun jechuudha. Gosa isaa silver yookaan irsaas kalarii fi warqaa amma kanatti jira. Diizaayiniin akka kun akka suurarraa kunis jira garuu ni xiqqoo natti hin tolle diizaayiniin kunis jira. Kunillee jechuudha kan argitan kuni ka suurarratti argitan kana keessa wanni hin qabne ka jookii cinaa taa'e lamaan san hin qabu jechuudha. Maaliif akka jira kan hin beeku lamaan hin qabu garuu burcuqqoo jahan tan akkanumatti qaba jechuudha hordoftoota kiyyaa. Diizaayinii isaa xaqaaxaqoo sanirra kana hojii jedhee kana filadhe qarshii 3,500 bitee fi jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Qarshii 3,500 hedduu namatti tola saarbis illee qaba waan ta'eef jaaladhee jira. Halluun isaa asirra jiru kana garuu dhugumatti jiru irsaas kalarii kanaa fi warqaa ammatu jira jechuudha. Akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa qarshii 3,500 bitee fi jira isa lamatti bitee tokko kun as keessa jira tokko haadha tiyyaaf tokko obboleettii tiyyaaf jettee jirti maashaallah tabaarakallaa rabbi sirraa haa jaallatu. Obboleettii teessi yaadatuun keeriidha siin jedha ramadaanaa fi bishaan itti qopheeffatanii isaan lamaaniif naan jettee as bira immoo shunkurtii maashina shunkurtii tatanaan duraan isinii bitaa jiru sun badee jira kun jijjiiramee dhufee isuma ta'ee wanni banee isinitti agarsiisne viidiyoo itti nuti banee isinitti agarsiise kanama birallee bitee jira waan ta'eef wanni 5 qaba kuni ka sadii ka gubbarra qaqqaban san 5 qaba. Egaa garaagarummaa isinitti agarsiisa maashina shunkurtii qarshii 2,700 bitee jira hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoon kee kana fakkaata ture akka isinitti tole abdiin qaba. Viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuuf hin dagatina. Meeshaa diqqoodha wanta isin hin galle jiraate gaafadha namoonni meeshaa barbaadan lakkoofsa kiyya isin yaadachiisaa duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin hiroo jettan waan barbaadan bitachuu dandeettanii. Isinin jedha hordoftoota kiyyaa warroonni na daawwattan immoo laayikii sheerii gochuun dagatina yaada keessan barreessaa guyyaa gaarii keessan haa oolaa. Bye bye.